Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota GMN TV oduu guyyaa kanaan isinitti himaa oduu wajjin ani Boontuu Raagaati. Naannoo Amaaraatti godina Walloo Kaabaatti hojjetaa gargaarsa namoomaa kan ta'e hidhattootaan erga butameen booda ajjeefamuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Lubeen Girmaa akka itti qindeessite. Naannoo Amaaraatti hojjetaan gargaarsa namoomaa tokko hidhattootaan ajjeefame. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaatti hojjetaa gargaarsa namoomaa kan ta'e hidhattootaan erga butameen booda ajjeefamuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Dhaabbanni kun kana kan beeksise gocha gara jabeenyaa kana ni balaaleffannas jedhee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa Yuunoochaa ibsa kaleessa baaseen hidhattoonni kunneen hojjetaa gargaarsa namoomaa Yaareed Mallasaa jedhamu kana humnaan butanii maallaqa gaafachaa erga turanii booda ajjeesuun ibsamee jira. Obbo Yaareed hojjettoota dhaabbata miti mootummaa ASDEPO jedhamu yeroo ta'u ogeessa tajaajila hawaasaa fi eegumsa naannoo ta'uun isaa hiramee jira. Kana malees ji'oota 8 darban keessa qofa hojjettoonni gargaarsa 8 naannicha keessatti ajjeefamuu fi 14 kan ta'an ammoo butamanii to'annoo hidhattootaa jala turuu ibsee jira. Irra jireessi buttaa kunneen naannoo Amaaraa godinoota kaaba giddu galeessa Gondaritti ta'uun isaas himamee jira. Itoophiyaatti hojjetaan Yuunoochaa kan ta'an Raamiz Alkabaaroof miseensi keenya obbo Yaareed Mallasaa ogeessa sirna nyaataa waan turee fi lammiilee nagaa rakkatan gargaaruuf kutannoo fi qophii kan qabu tures jedhee jira. Hojjetaan kun adoolessa 15/2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti humnaan erga butamee booda hagayya 3/2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ajjeefamuu sagaleen raadiyoo Ameerikaa gabaasee jira. Manni maree naannoo Gambeelaa marii ariifachiisaa gaggeessaa jiruun Aadde Alamituu Mood pirezidaantii naannichaa ta'uun muudaman. Aadde Alamituun hooggantuu biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii akkasumas biiroolee biroo irratti sadarkaa hooggansaan tajaajilaa kan turan itti gaafatamummaa uummata itti kennameen haqaa fi amanamummaan bu'aa naannichaan boqonnaa haaraatti ceesisuuf waadaa galaniiru. Hojiilee misoomaa damee hundaan eegalaman itti fufsiisuuf ciminaan kan hojjetan ta'uu uummanni naannichaa jijjiirama eegalamee mirkeessuuf gumaacha irraa eegamu akka taasisan waamicha dhiyeessaniiru. Gaaffii bu'uuraa fi nageenya misoomaa wal qabatee jiru furuuf qooda fudhattoonni hunduu murannoon hojjechuu akka qabanis dhaamaniiru. Waraana Sudaan ji'oota 16 itti fufee gaggeeffamu dhaabsisuudhaaf mariin nagaa magaalaa guddoo Switzerland Jineevaatti jalqabuusaa qaamoleen wal waraanaa jiran lachuu hin argamuun afuunsaa beekame. Gabaasa dabalataa akka itti qindaa'e. Waraana Sudaan ji'oota 16 fufee gaggeeffamu dhaabsisuudhaaf fi mariin nagaa magaalaa guddoo Switzerland Jineevaatti jalqabamus qaamoleen wal waraanaa jiran lachuu hin argamin hafan. Gahee walitti araarsuu qabattee kan jirtu Ameerikaan qaamoleen wal lolan argamuu baatanis gaagaamni humna Sudaan keessa jiru wanti danda'ame akka taasifamuu fi xiyyeeffannaan itti kennamee mariin itti fufaa jedhamee jira. Walwaraansa Sudaan keessaatiin ajajaan waraanaa Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi hoogganaan humna addaa RSF Jeneraal Mohammad Hamdan Dagalo gidduutti falmii gaggeeffamuun lammiileen Sudaan kumaan lakkaa'aman ajjeefamanii jiraattonni miliyoona 10 ta'an ammoo qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiru. Waraanni Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru balaa beelaa addunyaa keessatti hamaadha jedhamu qaqqabsiisuu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN ibsee jira. Ajajaan waraanaa biyyattii maricha irratti akka hin argamne guyyoota dura kan beeksise yoo ta'u, humni addaa garuu sa'aatii dhumaa irratti gara Switzerland akka deeman beeksisan illee osoo hin argamin hafanii jiru. Humni waraanaa Al-Burhaan addaa RSF Saudi Arabiyaatti kan irratti waliif galame osoo hojiirra hin oolchine marii kana irratti akka hin argamne beeksisuu hordofee yaada marii waraana dhaabuu abdii kutachiisee jira. Humni addaa RSF hidhattoota naannoo manneen jireenya naannoo nagaa fi dhaabbileen uummata keessaa akka ba'anii fi irratti walii galame hin kabajne jechuudhaan humni waraanaa komatee jira. Marii waraana dhaabuu magaalaa guddoo Kaatar kan taate Duhaatti gaggeeffamu irratti Hamaas akka hin hirmaanne qondaalli olaanaan Hamaas BBCtti himee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti aanaa Abbee Dongoroo keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa namoonni 15 ajjeefamuu bulchaa naannichaa fi jiraattonni dubbatan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti hidhattoonni faannoo ofiin jedhan namoota gabaa dhaqaa jiran iddoo mirgaa jedhamutti ganama naannoo sa'a 2 walakkaatti namoota nagaa ajjeesuun kaan madeessaniiru.
Hidhattoonni faannoon kunneen uffata dambii humna addaa Oromiyaa duraanii fakkaatu kan uffatan yoo ta'an bulchaan aanichaa Katamaa Waaqumaa taateen kun mudachuu amanuun ajjechaa ganda charuu kanaan kan raawwatan finxaaleeyyii Amaaraatis jedhaniiru. Namoonni gocha kana raawwatan hidhattoota faannoofiin jedhan kun kan daangaa Oromiyaa keessa socho'an yoo ta'u haleellaa gareen kun irra deddeebi'uun taasisan hordofee sodaa nageenyaa qabaniif jiraattonni ganda charuu gara ganda gaaroo fi abee dongorootti baqachuun bulchaan kun himeera. Haleellaa charuutti taasifameen lammiilee nagaa fi miseensonni humnoota mootummaan ajjeefamaniiru jechuun poolisiin haaraan gara gandichaatti ramadame tokko eessa buuteensaa haga yoonaatti dhabamuu himameera. Humnoonni faannoofiin jedhan kanneen godina Bahaa Wallaggaatti buufata kan qaban yoo ta'an gara aanaa dongoroo seenaa jiraachuu jiraattonni dubbataniiru. Jiraattonni iddoolee haleellaan jiru baqachuun gara gandoota aanaa abee dongoroo nageenya qabanitti dhiyeessaa jiru jechuun baqattoonni sodaa hamaa jala jiraachuu himu. Haali nageenyaa aanicha keessa jiru yeroodhaaf tasgabbaa'uuf sodaan nageenyaa akka hin jirre himu. Egaa kabajamtoota daawwattootaa GMN oduun guyyaa kanaaf qabanne kana fakkaataa qophiileen GMN biroon itti fufu yeroo gaarii.